Waldhabdee ajjeechaa fi sageessisuu osoo hin qabaanne balbala itti cufuun haadhaaf obboleettii isaa ajjeese. Inspektar Dassaaleny Daammanaa. Namni tokko haala suukaneessaa ta'een haadha isaa deessee fi obboleettii isaa ajjeesu murtii du'aan adabamee jedha. Yakki suukaneessaa kun giddu galeessa Itoophiyaa godina Hadiyaa aanaa Badii Waachoo ganda Geerboo jedhamtu keessatti raawwatame. Abbaan alangaa olaanaa godina Hadiyaa fi poolisiin aanaa Badii Waachoo akka beeksisetti namni haadhaaf obboleettii isaa ganda kana mana tokko keessatti gara jabummaadhaan ajjeese irratti murtiin du'aa akka darbu beeksiseera. Abbaan alangaa olaanaa godina Hadiyaa fi poolisiin aanaa Badii Waachoo akka beeksisetti nama haadhaa fi obboleettii isaa ganda kana keessatti mana tokko keessatti gara jabummaadhaan ajjeese irratti murtiin du'aa akka darbu beeksiseera. Poolisiin aanaa Badii Waachoo lixaa qindeessaan kutaa qorannoo yakkaa fi Tooftaalee Inspektar Dassaaleny Daammanaa akka jedhanitti himatamaan kun dargaggoo Sanbatoo Mangashaa jedhamee waamama. Guraandhala 9 bara 2018 sababa tokko malee waldhabdee ajjeechaaf geessisu osoo hin qabaanne balbala mana isaanii keessaan itti cufachuun haadhaa fi obboleettii isaa cubeedhaan gara jabummaa guddaadhaan mana tokko keessatti ajjeese. Akka qorannoo poolisiitti namni yakka kana raawwate kun haadha isaa morma, garaa fi dugda ishee cubeedhaan waraanee harma ishees irraa kutuun ajjeese. Akkasumas obboleettiin isaa quxisuu yeroo isheen itti iyyitu morma ishee irra deddeebisee wawwaraanuun ishees itti dabaluudhaan ajjeese. Himatamaan kun miseensa raayyaa ittisa biyyaa duraanii kan turee fi seeraan ala kan badee gale ta'uu qorataan yakkaa kun beeksiseera. Abbaan alangaa mana murtii olaanaa Garee Shonee godina Hadiyaa obbo Gizaachoo Taaddasaa akkaataa himatamaan kun yakka kana itti raawwate poolisii waliin ta'uun qorannaa isaanii qulqulleeffatanii xumuruu himaniiru. Gabaasa qorannoo reeffaa jecha amantaa himatamaa mana murtii aanichaaf kenne akkasumas ragaa namaa dhiyeessuun mana murtiitti himannaa saaquun gareen kun beeksiseera. Galmee himatichaa kan ilaale manni murtii olaanaa godina Hadiyaa kutaa Shonee gochi kun fokkisaa ta'uu fi sadarkaa gara jabummaa himatamaa ilaaluun nama dhuunfaa kana irratti murtiin du'aa akka adabamu sagalee guutuun murteesseera. Mana murtii olaanaa godina Hadiyaa kutaa Shonee.